Makatee hin baramne garuu haleellaan kun kan gaggeeffame naannoo kaampii waraanaa humnoota mootummaa jiranitti akka ta'e ibsamaa jira. Dabalataan odeeffannoo qabnuutiin humni qilleensaa Itoophiyaallee daangaa Somaaliyaa keessa galuutiin haleellaa qilleensarraa hidhattoota Alshabaab irratti raawwatee akka jiru odeeffannee jirra. Mootummaan Somaaliyaa hidhattoota kanneen dhabamsiisuuf tooftaawwan adda addaa fayyadamaa jira. Isaan keessaatii diroonii ammayyaa ta'e Bayraktar diroon warra jedhamanii Tarkiirraatii argatanii jiru. Hariiroo Somaaliyaa fi Tarkiin qaban yeroo dhiyoo kana baay'ee dabalee jira. Isarraatii fudhatanii hidhattoota Alshabaab kana haleelaa akka jiranis odeeffanneera. Zalaalam Taaddasaa odeeffannoo dhimma kanaan wal qabatu dhaggeeffattoota keenyatti himteef guddaa galatoome. Galatoomeera. Yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa kamisaarraa bitootessa 20 bara 2025 ta'ame irratti dhimmoonni ministeera muummee Abiyyi Ahmad bal'inaan irratti dubbatan keessaa tokko dhimma waliigaltee Piriitooriyaa fi haala naannoo Tigraayin. Waliigalteen Piriitooriyaa waliigaltee seena qabeessaa ka jedhan ministeera muummee Abiyyi lolamoonni mariidhaan xumurree jechuudhaan waliigalticha ibsan. ፕሪቶሪያ በሚመለከት ፕሪቶሪያ ታሪካዊ ስምምነት ነው። ለብዙዎች ልምድ የሚሰጥ ስምምነት ነው። waliigalteen Piriitooriyaa waliigaltee seena qabeessadha. Waraana xumurame waraana mo'anneedha. Dhaabnee nagaa kan finne Maqalee to'achuuf guyyaan tokko lama yeroo hafu waraana dhaabneeti waliigaltee nagaaf kan teenye. Guyyoota hafe keessatti namoonni 5 ta'e 10 du'uun barbaachisaa waan hin taaneef mari'achuuf waliigalle. Kun seenaa Itoophiyaa keessatti ta'e hin beeku. Waliigaltichi bu'aa gurguddaa fideera. Yeroo waraanaa uummanni Tigraay ibsaa argataan turre. Tajaajilli baankii, tajaajilli geejibaa homtuun jiru ture. Caasaan mootummaa diigameera. Waliigaltee sanaan booda bulchiinsi yeroo fi hundaa'uun tajaajiloonni kunneen akka deebi'an gochuun waan gaariidha. Haa ta'u malee waliigaltichi guutummaa guutuutti hojiirra hin oolle. Isaan keessaa tokko DDR humna Tigraay hidhannoo hiikkachisuun gara jireenya idilee isaaniitti deebisuudha. Miidhaan isaa jalqaba uummata Tigraayiifidha. Dargaggoonni barsiisuu, oomishuu fi misooma irratti hirmaachuu danda'an maqaa hidhannoo kanaan taa'uun miidhaa guddaa qaba. Maqaa loltuu jedhuun taa'anii maallaqa baajata Tigraayiif ooluu malu. Nyaataaf kan oolchan yoo ta'e Tigraay keessatti misoomni hin dhufu jechuudha. Ji'a ji'aan maallaqa biiliyoonatti lakkaa'amutu nyaata isaaniif oola. Kanaaf karaa guutuu ta'een DDR kun raawwatamuu qaba. ያ ገንዘብ ለልማት ቢውል በርካታ ጠቀሜታ ሊያመጣ ይችላልና ዲዲአሩ ለአጠቃላይ ሰላም ብቻ ሳይሆን ለትግራይ ሕዝብ ተጠቃሚ ስለሚያደርግ በተሟላ መንገድ መፈጸም ይኖርበታል። የተፈናቀሉ በሚመለከት በራያ እና በጸለምት ጥሩ ስራ ተሰርቷል። በወልቃይት አካባቢ buqqaatota ilaalchisee Raayyaa fi Tsallamti keessatti hojii gaariin hojjetameera. Walqaayit keessatti akka barbaadameen hin raawwatamne. Karaa keenya warra buqqaan qe'ee isaaniitti deebisuuf deeggarsa kennuuf borus ta'u qophiidha. Garuu kana akka hin gooneef namoomaa fi siyaasni akka malee wal makeera. Namoota buqqaan kanneen fayyadamuun siyaasni hojjetamuu guddaadha. Waggoota lamaan darban Pireezidaantii Geetaachoo Raddaa itti aanaa isaanii Taaddasee Warradee fi Tsaarqaan Gabratinsaa'een bulchiinsi durfamu waggoota lamaan darban waraanni gara biraa akka hin kaane yaalii godhaniiru. Waraana duraan ture keessatti isaan komannus waggoota lamaan darban keessatti waan hojjetaniin isaan galateeffachuu qabna. Yeroon isaaniif kennine waggoonni 2 xumurameera. Amma seeronni fooyya'an jiru. Yeroo dabalataa waan gaafatuuf isaaf ammoo hojii hanga ammaa hojjetame irratti madaalliin gaggeeffamuu qaba. Sana booda karaa waliigaltee Piriitooriyaa kabajeen hanga filannoo dhufuutti fooyya'insi muraasni godhamee uummata filannoof qopheessuu qabu. Kana gochuuf Pireezidaantii Geetaachoo Tsaarqaanii fi Taaddasee Warradee waliin marii taasisaa turre. Paartilee kaanii fi TPLF waliinis marii taasisaa turreerra. Sadarkaa namoota dhuunfaatti jijjiiramni jiraachuu danda'a. Uummanni Tigraay akka waraana hin barbaanne anis yeroon isaan waliin mari'adhetti natti himaniiru. Naannichatti waraanni biraa ka'a jedhee yaadu. Darbee sadarkaa namoota dhuunfaatti raayyaan ittisa biyyaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaatti bittinnaa'aniiru. Yeroon isaa ammaa kan jedhan jiru. Kun waan nama baasu miti. Duris nu hin baasne. Ammas nu hin baasu. Gama keenyaan osoo dubbii hammeessuu barbaanne sababoota hedduutu ture. Garuu hin barbaanne. Baay'isnee kan hojjennu nagaafi. Erga mari'annee bulchiinsi yeroo fi aga filannoo dhufutti hojjetu buqqaatota deebisuu fi gaaffilee misoomaa uummataa deebisuuf hojjetu akka hundaa'u abdii qabna.
ኢንተሪም አድሚኒስትሬሽን ይቀጥላል የሚል እምነት ነው በእኛ በኩል ያለው። ሲቀጥል በግለሰቦች ደረጃ ለውጥ ሊካሄድ ይችላል። ኢትዮጵያን ጉዲና ዲነግዴ dhibbeentaa 8.1 galmeessitee jirti. Barattaan immoo harka 8.4 guddachuuf hojjechaa jirti jedhan Ministeerri Muummee Abiy. ይሁንና በባለፈው ዓመት ሪፖርት እንደተመለከተው ኢትዮጵያ 8.1% የኢኮኖሚ እድገት አስመዝግባለች። ኢትዮጵያን ጉዲና ዲነግዴ dhibbeentaa 8.1 galmeessitee jirti. Barattaan immoo harka 8.4 guddachuuf hojjechaa jirti. Bara kana Itoophiyaan lafa hektaara miiliyoona 7.7 qamadii facaastee oomisha guddaa eegaa jirti. Kanaanis ammatti Itoophiyaan Afrikaarraa biyya sadarkaa tokkoffaarra jirtu taatee jirti. Kana malees Itoophiyaan alergii bunaatiin ji'oota 8 darbetti qofa sharafa alaa doolaara biiliyoona 1.2 argatteetti. Ji'oota afaan arfanitti hojiin kun haaluma kanaan yootti fufe waggaatti alergii bunaarraa doolaara biiliyoona 2 argachuuf seenaa haaraatu galmaa. Buna irratti jijjiirama amansiisaatu dhufe. Dachaa lamaa oliin oomisha tokko irratti alergii dabaluu jechuun hojii guddaan hojjetamuu ibsa. Gama shayinis amma bunaa ga'uu baatus hojii gaariin hojjetamaa jira. Hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiruu fi ololli biyyoonni lamaan gara wal waraansaatti seenuu malu jedhu bal'inaan